كان درسو سورة الإخلاص جأمتي إسين سورة مكة آيان إسئي أفوري لكويس إسئي إبا في خلالما إسين إيغا سورة الناس بوته سببان إسين بوتف أرما كفارتيتو نبي محمدين ميوار ربين كيتاي نوهمي إني تقرات الفممو زكئيرا يوكا مكرايمو نمهاتي قرأت بأته دلته ميوار ربين كيتاي نوهمي جأني قافة سنيف ربين سورات نبوسه بسم الله الرحمن الرحيم جلق أمني مكا ربي رحمتك أبوتي قل هو الله أحد يا إرجماخي يا محمد أرم كفارا سنين أكجتو ربين كيا توكيتشا وان إسا فكاتهن كابن كان نمني دلقا أكا دلقا إسا دلقو هنجر كان نمني بيكمسا akka beekumsa isaa qabu hin jirre kan namni humna akka humna isaa qabu hin jirre inni kan hiriyaa hin qabne waa takka keessattillee maalif rabbiin odoo lama ta'e waldidda'aatu dhufaa waldiddaan dhufnaan badi'iitu dhufaa wanni argamaa hin jirtu wanni qajeelee deemulleen hin jirtu haa ta'u wanni nuti laallee garru uumaa bareedduu dabiinsan qabne tan wal dhabiinsi keessan jirre tan wal dhabiinsan qabne ta namni isii uume tokko tayuu himtu kan beekumsa qabu jiraa duuti isaan hin malle kan waan uume hunda hin daganne kan waan guutuu malee ir'uun isaan hin malle Allahu Samad Rabbiin isa namuu itti haajamu kan wanni isarraa duroomu hin jirre kan ilmoon garaa haadhaa keessatti itti haajamtu kan qurxummiin bishaan keessatti itti haajamtu kan namni dhukkubsatu fayya'aaf itti haajamu kan rooba haanuu roobsu'uuf itti haajamnu samad jechuun kan namaasaani itti haajamu dureessa wahittin haajamne kan wahayyuu isatti haajamu jechuu lam yalid rabbiin waan dhalle maalif ilmoon jaarti itti haajamte wanni jaartii fuudhanii cinqii isi'ii ba'atanii wajjiin jiraatu utti geessu haajaadha haajan sun ilmoo yoon dulloome na gargaartu haanaa dhaltu jecha itti haajamtuu waan biraatii itti haajamtuu duuba kun hundinuu ir'ummaadhaa waan rabbiin maluu miti inni dureeysan haajamne kan waa hunda uume kan gargaarsifanne kan wanni uume hundi gabrootan isaa taate akkamiin gabra namaa tayuu fi ilmoo namaa tayuun walitti qabamti walam yuulad rabbiin kan guyyaa keessaa dhalatee miti kan eega hin jirree argamee miti kan duruma jiru wanni eega dhabamaatii argame rabbi hin je'amu maalif namni eega dhabamaatii argame nama isa argamsiisutti haajama wanni haajamu inuma rabbi hin je'amtu rabbiin dureessa waa takkattin haajamne tanaaf jecha wanni guyyaa keessaa argame takkaa dhalate haadha qofarraa uumamuu kan akka nabi Iisaa
takka abbaa qofarraa uumamuu tan akka hawwa'aa tan aadamirraa uumamte takka nama haadhaa abbaa malee uumame tayuu kan akka nabi aadam nama ibiddarraa uumame tayuu kan akka jinni'ii kun hundinuu waan haajamaa kan guyyaa keessaa argame rabbi hin je'amu walam yakun lahu kufuwan ahad rabbiin tokkicha waa takka keessatti hiriyaa takkaa fakkaataa hin qabne kan dalagaa keessatti ammallee sifa isaa keessatti nama isa fakkaatu hin qabne namni waan isa fakkaatu qabu hundi rabbi hin je'amu maaliif wanni ati laaltee gartu hundi waan rabbiin uume takkaa dalage duuba isaa fi wanni inni uume akkamiin wal fakkaatan tanaaf jecha namni rabbi tayuu hin dandayu nama akka isaatitu jira kan isa dura argame takkaa isa booda argame kan bakka inni dhalateen dhalate kan nama isa nyaachisee obaasutti haajamu kan nama xilaata isarraa deebisutti haajamu ammas mukni rabbi tayuu hin dandayu muka akka isaatitu jira ammas sibiilli rabbi hin je'amu sibiila akka isaatitu jira ammas jinniin rabbi hin je'amtu jinnii akka isiititu jira hundi isaanii gabrootan rabbiitii waytii fedhe isaan uume rabbiin je'aman isallee hin fakkaatan rabbiin waa hunda uume fakkaataa hin qabu inni tokkichan haajamne kan gargaarsifanne walaloo rabbiin keenya guddaan isaan nu uumee muhammad nu ergee toltuu nu himee baraanu isaanin baane dukkanaa rabbiin hunda uume tokkichaa barii ka fakkaataan qabne hundaan gargarii namni kana yaaduu inni mu'minaa tokkichan haajamneen gargaarsifatuu dachii samii uumee meelaali'atuu ajaa'iba gartaa gamaa gamanaa samiinuu ol fuudhee utubaa malee nuu bal'ise dachii dhifaadhaan malee waan inni nuu uumee nyaannee uffannaa yoo firii takkitti darbanne baraa kumanuu dabarsaa ifuma biraa goggogaa facaafnus jiidhaa murannaa galanni kasaatii waan kenne irratti galchineen dandeenyuu hunduma saatii hangarraa dandeenyuu numa galchinaa qananii takkitti galata siidhaa galchineen dandeenyuu mee qalbii godhaa bar hanga dandeenyuun taan ida'annaa galata isaa galchuun itti amanuu tokkichan haajamne kan hundaa kennuu muhammad nabiyyii itti amannaa eeganaa salaanne zakaa baafannaa soomannee hajjii yoo dandeenye goonaa akkaataa islaamaa akkaan barannaa suuran ikhlaastun qur'aana harka sadiirraa harka tokkotti qixxooyti namni hoggaa sadii isii qara'e akka waan qur'aana hunda qara'eeti jechuu darsiin